bilbiliti sagaleen ishee haadha gaamu yaa dubbattu jechuudha. Itti aansuudhaan mucaan kun haatumti mana isaa tunanii mucayyoon maatii ishee hin beeknu Gannat jedhamti Haaftaamuu ta'ee Haayiletee adda baafadhee hin qabanne mucayyoo tana akka hiriyyaatti zim jedhee maqaa baasee seefii godhadhee kanaafuu warri maatii ishee beektani suuraa naaf isheellee wali maatii isheetiif ergitee waan jirtu ana wallaalanii maatii ishee naasoqaa jedhee viidiyoo hojjedheen jira. Viidiyoo sana argee haadha manaa isaa irratti bilbilee maraattuu ta'e narraa hidhadhu jedhee haadha manaa isaa irratti dubbatee haadha manaa isaa akkasitti beekte nuu fidenne kaa. Indi bilbilli ishii dhugaa maaramiin adda kinoo hiriyyaan tuna bira jirti ishiin illee itti bilbilaa jirti daawwannaan ishiin dalagu waayifaan ishiin dalagu baay'ee ishii rakkisaara bilbila ishii siifan kennatti. Maal hin dalagne haa dhuftu hin dalaga Suudi Arabiyaa keessa Riyaadiin keessa jirti waayifaan Riyaadiin keessa jirti. Haati manaa dhuftu miti. Fidaa'ee. Eggoo akka ishiin rabartuuf muka bilbila ishii qabu. Dubbisi. Alamanaa jechuu keenya alamanaa dunta'in. Akkasii bakka isaaniitti sirreessa. Jaalalleessaa jenna. Ishi. Ayyee lakkoofsa ishii qabadhu. Hamcisaa daa'imman kutab. Qabaddaame hundi keessaniyyuu. Qabaddaa. Ani maaliifi namni tokko gaafa kara miidiyaa dhufee too dubbatu of ta'ee dubbata of taatee dubbachaa turte intalli tun jechuun sagalee ishii waraabbannee jirra mana artistii fakkii dubbachaa turre mubee akka amma asitti haasaamee fi akka amma achi mana artistii faatitti haasaame gargariidha. Ani katamaa kanan gaafachuu rikoordii qaba bilbila kanarra jira ani silaasoon kanaan dhufe waan ishiin kan nama mormitullee ta'e rikoordii banaaf yookiin yoon jirtaami yoon inillee jira waraabbattee jirtatti fakkaate kan nama morman jechuudha. Ani kanan gaafachuu barbaadu obboleessa keenya katamaa silkiin talaa si torkaa qaba miti. Aneenyu. Silkii Gannatii si torkaa qabaa miti. Okay. Gaafa sirratti bilbiltu ishiin tun yoo sirratti bilbiltu silkii kana gaafa ishii sirratti bilbiltu eessa jedhanii gaafa si gaafatan duutee jirti yookaan mana yaalaa galchee jettee ni jirta. Maayikii irra jirta. Riikaardiin an akkas jedhee duutee jirti mana yaalaa galchee jedhe haa fiddu ani itti salphadhu rakkoon qabu. Ayyee riikaardii jira qoy riikaardii jira na biraa maaliif jennaan si osoo hin taane ishiin kan dubbatte riikaardii godhannee jirra nuti tokko. Ani ta'e ishee maaltu naga'e namittiin dhimma dhuunfaa onarraa qabaatte duuba naana dubbistu micoon tuni. Asirratti garuu waa'uma micoo bicha haasaati. Maayikii irraan ka'anii dubbadha. Maayikii maayikiin kaasini qiddisti manni kuni. Waa'uma micoo bicha haasaam. Qoy anamma katamaa jinaasa la qiddisti manni mubaariki mana sana siraata qabudha. Mana itti wal arrabsana osoo hin taane mana itti rakkoo ittiin baanuudha malee mana akkuma barbaanne keessa garmaamnu miti. Sana siraata godhadha. Seera itti godhaa mana. Manni mana kabaja tokko. Igalee riikaardii goonee sirraa riikaardii qabna. Nu mormuu hin dandeechu isallee mormuu hin dandeechu. Isin jidduu sadeen jidduu dubartoota sadii fi isa jidduu waatu rakkoo guddaa isin jidduutti jira. Engaddallee dubbadheera riikaardii qaba. Namnillee riikaardii narra godhanii jira. Gaafa si gaafadhu jechuudha. Tokko amma ati waan barbaade haa deebisu haa dhiisu maayikii qabadhiitii taa'e. Please. Hin jeeqinaa mana mubii. Okay, obboleessa koo duutee jirti. Ishiin duutee jirti naan jedhe. Takka ture immoo mana yaalaa galchee jira jedheedha. Kan ishiin jette riikaardii qabaan ishiirraa waraabee jechuudha. Miidiyaa irratti tokko. Inni biraa sababni qiddisti haadha manaa kee takkas maqaa ishii dhooftee jirti. Nama sadeen kanaa walitti naquu yaalteef maaliif? Walitti nu naquudhaaf yaalee jechaa jirti. Rakkoon isin sadeen jidduu jiru maaliif?
dubartoota kana sadeen jidduu kan jiru maalidha? Maaliif walitti naquu jaalte? Maaliif addaan babaasuu jaalte? Jara kana rikaardii jira. Galatoome obboleettii ko gaafina dina. Qoyka akka gannatitti hin dhiyaanne. Qoyka obboleessa ko akka gannatitti dhiyaanne ijoolleen kun haati manaa kee ishiin tuni suni akka walitti dhiyaanne maaliif godhuu jaalte? Mee ishiitu dubbate. Obboleettii dubbatteet. Bitattee? Ataadhaa dubbattee jecha kan. Jechuun kan keeti. Mubee laali. Ani inso bulal. Ani intala Kiristoosii ani wanni sobu tokko hin jiru. Anuu bilbilee fi simbeeku jedheen irratti cufate eengadduma tanaayyuu. Eengadduma tanaayyuu bilbilee cufate. Jedhee jira. Jedhee jira. Jedhee jira. Dubbiin qabatee mijeewoon dubbii olii gadi dhaa jirti. Jecha amma mijeewoon tun jette jecha hawwiin jette. Guutuu isaa lafa naa godhu. Waraabbattee jirti. Hawwii dubbii tan. Eessatti akka juute. Ayni kan jette. Haadha manaa kan keetiin jette. Dhattee rabsinaan dhugaatii maaliif hin dubbanne sin jennaan mana yaalaa keessi galchee hin juuta. Ayidhaan jette. Ayniin jechuun ana jechuudha. Hin dhufti ishiin. Jettee jirta. Nan dubbadha isin jedhi jedhaani. Nuti qabate. Jechi hawwiin jettee beeki. Eenyu nan jedhe akkan eenyuun jedhe innillee hin beeku amma bakka gaatti fanaa godhe. Tokkoffaa duutee lammaffaa immoo. Indistiin jettee. Na dhaggeeffadhu Itoophiyaa. Na dhaggeeffadhu Itoophiyaa laala. Intala Oromooti ilma Oromootatis. Nuti lubbuu nama kanaa hin jirtii fi hin jirtuu barbaadaa jirra. Maatiin biyyarraa bu'aa jiru. Nutis waliin beeknu hundumti keenya miidiyaa kana walitti nu fide. Laali kanan jechaa jiru ani gaafin koo ishiitu dubbate akka waan ishii si dawwalteetitti dubbate rikaardii irraa goonee jira nuti. Kan jette jedhanii osoo hin jedhinii bilbileen micayyoon eessa jennaan duutee jirtii nuun jedhee. Takka ture immoo ammasii mana yaalaa galchee jira naan jedheedha kan jettu isheen. Ishiyyaa sobdus dhugaasaa jettu waliin kanaafan intalatti deeme maani sadhiise. Qoy mube ammallee isa dubartoota sadeen kan dubartii sadiidhaan mube micaa kanarratti dubartii sadiitu akka inni walitti hin dhufne kan godhe micaa kanadha akka ishiin jettutti. Tana haadha manaati micoo amma dhabamte tana. Maaliif adda dhorkuu yaalte yookiin maaliif lola jidduutti kaaste? Ishee ijoollee kanatti hin dhiyaatin jettee gannatii tanaan hin doorsifne? Doorsistee jirta moo hin doorsifne? Dhugaa rikoordii dhaggeeffachaa hin jiru mubee akkasumatti. Hawwi isa kanattu ragaa barbaadanna. Asada godheera inni kallattiidhumaa fi jiree kana hundayyuu. Laali mubee ani maqaan koo Qiddisti Atsada Maariyaam jedhee asirratti barreeffadhe malee Qiddisti na waami. Laali mubee dubbiini anaa fi micayyoon dhaggeeffatu dhugaa barbaadde. Hawwiidhaan kan jette. Rikardiin jira inni rakkoon qabu. Rikardiin jira jedhee Riikaardii sana fida. Amma laali mubee riikaardii sanaa fidan ani itti salpha. Anuu dhugaa bahaa jira obboleessa koo na riifatin. Anuu bahaa jira. La rikardiin kan jiru kan Qiddisti. Bilbilee fi jennaan. Maarreessatti hin bilbileef ishumaafuu bilbileen beeku naafis hin bilbiltu micayyoon dhimma dhuunfaa narraa qabdi dhimma ishii alaanaa fixattu keessa makattiin jechaadhaan bakka. Rakkoo biraa qabdi ishiin rakkoo san alaanaa fixattu. Asitti waa'ee micayyoo baasuu yaali malee hawwiinis amma akkana naan jedhanii jetti. Sadeen walii. Dhimmi hawwiisin laallatu dhiisan. Na fixadhaa kooyi. Itoophiyaa koi. Obboleetti ati maal maqaan kee Qiddisti. Qiddisti naan jedhe rakkoon qabu. Mubee laali. Ani naan jedhee jira kana jedhee
Yeroo Anaa fi ittiyaan isaa tokko waan taaneef naan jedhee jiraan jedheen jira eeyyeen. Jedheen jira. Namootuuf immoo ragaani haadha manaa naan jedhin jedhee raamiti haati manaa isaa niitoorkiin dide kinoo kiyyaanis kan hiriyyaa isaatiinis dawwalaan jira. Naan na dide ragaani bilbilee fi jennaan duutee. Anuu erga sani anuu bilbilee fi jira waasaappiidhaanis dubbiseen jira. Anuu yoo jechuudha erga jecha kana jedheeni erga fiteen booda maala gaafachuu didde jennaan waasaappiidhaan dhagee barreessee jedheen qiddisti jedhamtuun beekadheen irratti cufate sagalee immoo qabeef hin jira sagalee illee osoo dhaggeeffatiin xaxna ilaa jedhe. Ani amma dubbadhe hin sobu. Atammaa yeroo irratti hawwii fa'itti dubbattee waraabamtu jedhani jette moo bilbilee fi jedhanii miti dubbatte bilbilee fi jedhee sababni isa jedheef haati manaa isaatii fi ani tokkodhaan akka kootiitti akka tokko hin jiru. Maaliif ani waan na waliin jirtuuf jechuudha. Qoy. Bilbilee fi jennaan duuteetti naan jedhe jetteetta moo hin jenne? Jedhe. Hin jedhee raanni? Anaan hin jenne ayiniidhaan jedhe ayiniin immoo ana jechuudha jedhee tanan. Obboleetti amma sirra sii deebi'a. Ati jara hawwiitiin bilbilee fi jennaan duuteetti naan jedhe. Mubee irra deddeebi'ee tanan dubbadha jedheen jira sababni isa jedheef haati manaa isaa irratti ragaa bahaa jirti ishuma. Ishiitti dhaqee bilbilee akkana jennaan akka waan ani jedhe akkanan jedheettan fudhadheeto jedhe sobaa miti anatu jedhe. Ani itti haqaana'u. Ishii haadha manaa miti. Haati manaa dhugaa rabbina niitoorkiin ishii kiloon intalli na bira jirtu haa dubbattu. Yaaliif bilbilaan ati. Cufaadha sikkisi. Ashii aga dandeenna yaala kinoo bilbila lamaanan mokkoraafii jira. Amma kan reeftana mana mubaarekiin beeku sheer naa godhinaan jechaa turte. Hawwii goo dandeesse namummaa kan jedhu kaleessa kaseentee sheer godhiif oo dandeesse. مغلق حاليا. The mobile you're calling is switched off. Beeka bilbila ishii kan biraa inni siniif haa kennu. Jecha ishiin jette sani. Siimi lama qabaa siimi lama qabaa. Deebiin deebisa. Ittiin Hawwii lafan deebisaa na dhaggeeffadhu Qiddist. bilbila inni kenniif hawwiidha deebiin deebista zeeni mubeedha kenniif haa dawwalu. Aniif aynuun yoom walii bilbila. Amma waa'ee aynuu miti bilbila aynuu mubeedha kenniif zeeni bilbila zeeni mubeedha kenniif. Dubbii amma michoon dubbatte sana ni fixa. Nama sadeen addaan baasuuf yaalii gochaa ture jedhe. Ishiin immoo garuu bilbilaa fi manatti wajjin haasa'aa turre booda nu jalaa kaasuu didee jette. Ani maaliifan michoon tuni gargaaramuu na bira dhufte naman irraa dhabee abasaa wajjin argaa ture. Maaliifan nama irraa dhoorga? Maaliifan waldaa ishiin baratturra deemee kadhachaa ture? Gosaan as keessa jira amma.